isanii namni hundi mataan dhukkubsatee boo'ee akkasiin mataa nu cabsan. Maaliif Batteen ajjeefame? Galmi siyaasaa waan kanaa maali? Maal barbaadu warri Battee galaafate kun? Abiyyi faan maal barbaadan? Darbee immoo Batteenuu uummata keenya maal buusee achirraa maal baranna? Barnoota guddaa nuu kennee jira. Dhalootaaf barnoota inni lafa kaa'e tuttuqxaniittu. Dursa maaliif Battee ajjeesu? Khalid sirraan eegala. Battee ajjeesaniif Battee anangaan beekutti nama kompromaayizii godhuu miti. Nama fedhii isaatiif aangoo barbaaduu miti. Nama fedhii isaatiif jireenya barbaadu kan taane ani shaahida. Tarta konii yaadadhaa manguddoodhaa fi abbootii adda addaa jaanii maqaa isaanii kaasuun barbaadu bakka inni itti jirutti isa bakka itti jirutti yaamanii teessanii wanni ati barbaaddu yoo barbaadde daldala yoo ta'e nama karaa sii goona. Yoo karaa siyaasaa barbaadde siyaasatti kasin geenyeetu bakka guddaa jira. Bakka guddaa keessee hawaasa kee akka tajaajiltu si goona jaanii ni ture. Kanallee na kaasee natti himee ture. Wanni kuni waa'ee gaafii mataa kiyyaati miti. Gaafii mataa kiyyaa ta'e ani nama ijoolleedhaa dalagatee nama jireenya jiraachuu danda'u nama baratee barsiisuu danda'u duris jireenya kiyya barsiisaa ture. San caalaa private school barsiisaa maallaqa harkachuu ni danda'a. Ani qabsoo kanatti kan hin makame gaafiin Oromoo rakkinni Oromoo akka hiikamu malee rakkinni Oromoo dabree rakkinni Itoophiyaa akka hiikamuuf hin qabsaa'e. Kuni yoo kana hin taane nama tokko intarastii nama tokkootiif fedhii nama tokkootiif yooniin ani wanna kana keessa seenee yooniin kana godhe rabbiinis uummanninis hawaasnis hiriyaan tiyyaas ijoolleen tiyyallee boru maal naan ja'anii je. So kanaafuu kanarraa tokko kanan fudhadhu jee gaafa inni gama baadiyyaa san deeme baadiyyaa san ka deeme inni ta duraa dachii takka xiqqishoo takka qaba. Dachii sanatti yooniin manallee ijaaruu danda'e jee qorqorroolee naatti dhawaa jee waan biraan jiru baadiyyaa magaalaa dadhabeetiin jira. Baadiyyattiin gala jeeti waan akkasii yaadaa ture. Eegaa asaa ajjeesan booda ani guyyuma san warra faamilii isaanii wajjin wal quunnamaa turre reeffa isaa akka achirraan kaafne jaanii hatattamatti wanni isaan godhan maali? Faamilii isaatii fi namoota inni duraan wal tuqeetu ajjeese jaaniiti keezii kana lafaa kaasan. Faamilii isaa qaban, obboleessaa qaban hidha naqan. Isaaniitu dachii irratti wal lolanii inni dachii hin qabu bara. Dachii inni qabu sanuu akkami bitamee akkami eenyurraa fudhatamee hin beekaani. So dachii irra wal lolan obboleeyyaniitu ajjeese jaanii obboleeyyan qabanii hidhan jechuudha. San booda turanii obboleeyyan lakki isaanii miti namoota inni parsanaalii dur rakkina walirraa qabuutu ajjeese jaan. Sadaffaa deebi'aniiti uummata naftanyaa kanaatu ajjeese jaan. So konfiijina uummata keessatti uumanii hawaasa keessatti uumanii warri isaanii haati warra isaa kun amma lubbuudhaan ni jirti anaafisii hojjaasoo hidhee ture. Gaafa inni reeffisaa fuudhamee mana hakimaa keessa sa'a dheeraa ture. Sa'a dheeraa maaliif reeffallee kanneen awwaallee maaliif qabanii ta'anii faan jeetiin gaafachaa ture. Hin beekuu jette. Ati maal godhu? Gootummaadha waan ta'eef wanni dhaalaa jirru gootummaa jaalbattee fayyada Oromoon dhaaluu jira. Gootummaa Hacaaluu Hundeessaa fayyada dhaaluu jira Oromoo. Akkuma kaleessa Profeesar Mahammad kaaseera. Seenaa keessatti goototatu har'aan nu gahe. Har'aan nu wareegamaniituma har'aan nu gahan. Har'as goototatu dhiigaaf lafeen wareegamaniituma Oromoo tana ceesisaa jiran. Waama sanaa fi galma hin gahan jechuudha. Isaan kan isaan irratti xiyyeeffatan galmi ajjeechaa kun Oromoo facaasu, tokkummaa Oromoo diiguu, Oromiyaa dhabamsiisuu, gabrummaa cimsuu, lafa isaa saamuu, mirga isaa sarbuu, irra duulchisuu, jibbisiisuu, namaa gadi gochuu. Ati immoo maali yoo duute siin jedhan bara. Oromoon immoo maali yoo du'e jedhanii bara. Akkasitti yaadaa beeku. Kanaaf galmi isaanii inni guddaan akkas ture. Garuu ammoo natti hin fakkaatu galma waan ga'e natti hin fakkaatu. Faallaasanii Oromoo gootumsanii waan jedhuun qabaa. Profeesar bifa seenaanis wanni kun waan irraa dubbatamu waan ta'eef jecha akkasiin gaafa gootota Oromoo
irbuu shinniigaa irraa kaanee dhuguma Oromoon ni badde hooggansi waan irraa ajjeefameef. Banuu miti, baduu miti. Oromoon akka har'atti hooggansa hortee beeyti. Akka har'atti alatti afaan qofaan dubbachuu kan hin ta'in afaan diinni beekuun warra mootummarra jiru kana warra laal OPDO'n dur ummata keenya ulee ummata keenyaan garafaniifidha. Warra EPRDF jalatti OPDO'n sirni sun akka gaccimu akka jabaatu ummata keenya hidhuu garafuu saamuu waa meeqa baduma ummata keenyaatiin kan silxaana harkatanii ol bahan tokko karaa nagaatiin kan silxaana harkatee ol bahee jira. Hanqamti akka ummata kanatti hammaattaanii bara. Sirna saniitu achi keessaa bahaniiti amma Itoophiyaa haaraa Itoophiyaa Emperor Minilik eegale daran biyya guddifnee bal'ifnee kana keessatti sabboonummaa cufa balleessinee keessaa huuqa Oromoo balleessinee basically wanni deemaa cuftinuu Oromiyaa keessatti taate badiin cuftinuu badiintu maaliif taate nama manaa wajji gubuun bar qalbii ummata keenya if jibbisiisuu bar mootummaan tun hin dandahamtuu dura dhaabbachuu dhiisaa dachii dhungadhaa haa isin fittu haa isin ajjeeftu haa isin balleessitu gartee wanni biltsiginnaa jedhaniin Oromiyaa keessa malee eessa bakkatti biraa bakka jirtu akka ummata keenya zarafamuu jira obboleessa kiyya laal ganda keessatti gandaan itti dhaladheetti torbaan sadii moo afur duraan dhagahee milishaa barka biyya bulchaa jiru mindaan tokkoon kafalamuuf eenyu mindaan ummata keenyaan mindaa milishaa tahee bara zamana Minilik eega Minilik ummata keenya cabse booda zamana sammaaleen hin turre ummata keenyaa fi dachii isaanii kennama ummata keenyaa isaan jiraachisuu ture har'aan kana milishaa ka jiraachisu baala silxaanota mootummaa cufaahu jalaa gubbatti gibira meeqa ummanni keenya kan kafalu obboleessa kiyya gibira meeqa alaa alatti barbadii wasana qabne san bira dabra dachiin ummata keenyaa laal dubbiin tun odoon hin turre gabbaati yoo buru ganama mootummaan namticha maraataa kun kararraa mayte badii isaan ama torbatti godhan amata 120 waan hin godhamin godhanii bara zamana Minilik ummanni dhumaa ammoo nama manaa wajji gubuun nama ajjeesanii reefka harra fe'anii deemsisuun tun wahuma deliberately ummata keenya qalbii cabsanii amanta godhan ummata keenya karaa Wallaggaa kana waradaa meeqa kan har'aan tana ummata keenya irraa yaasanii qabeenya isaanirraa yaasanii ummanni biraa qubatee keessa jiru ummatuma balleessuuf himi basically laal gaafii ta'e tarreefa ati kaafte maaliif jaallatte ajjeesanii tajettu wanni isa ajjeesaniif abdii ummata keenya ajjeesuuf bar potential leadera nama dhageettii qabu nama waa takkan sodaanne ka dhugaa dubbatu yoo kana yeroodhaan ifirraa balleessuu baanne booda ummataatu isa jala kaayaniiti ajjeesanii bar basically ummata keenya abdii murachiisuuf liideroonni isaan keessaa ba'an liideroonni isaan keessaa ka bahu akka OPDO ka kolaafame garte ka garaa malee waa takkallee waan ummataa eeggu takka amata torban kana keessatti caffee keessatti paarlaamaa waan jedhaniin tana keessatti laal memberoonni paarlaamaa ka biyya Amaaraa irraa dhufan hanqa dandahanitti rakkoo ummata isaanii galgalaa ganama gaafatanii nama Oromoo kachi keessa jiru tokko ka gaafii gaafatu way darree beeyna barsammuu ajjeesanii jiranii garte
warruma garaa jecha jiraatu jechuudha. Uummata keenya balleessanii jiran. Badiin uummata tokko balleessuu yogguu barbaadu liidaroota addaan facaafte balleessite. Danta'aan bittee if jala galchitee tuffachiiftee akka hannaan laaqamanii tokko ka hannaan hin laaqaman ni jiraara. Gartee hattu yoo waa takka janna ja'an abiyyi boruu kana isaan saaxilee isaanuma wanta godha gartee. Laal barnoota akkam kan uummanni keenya isarraa argatu wareegama jaalbatteerraa. Nu cuftinuu ilmi namaa cuftinuu addunyaa kanarra yeroo xiqqaafi jira. Har'ani jirraa boru hin jiru. Ammoo seenaan banne qalbii uummataa keessatti jaaranii dabruun sanii as dhiirummaan riili gootummaan sin caaltu hin jiru. Har'aan tana anaaf jaalbatteen jeneraal Waaqoo akkuma reefuun isin jee Maammoo Mazammir Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Mul'is Abbaa Gadaa Laggasaa Waqii warruma dantaa uummata keenyaati wareegame isaan keessa jira bara obboleessa keenya. Boruu ganama walaloon baatee muuziqaan akkuma har'aan tana nama meeqa karaa muuziqaatiin faarsanitti inni nama faarsan keessaa tokko kanuma dhugatti bizarbi godhu jechuu barbaadeeti. Abiyyi isa ajjeesise ammoo kuma meeqa horre sababa isatti obboleessa keenya. Qalbii meeqa nama meeqa murachiise garte. Ijoolleen har'aan tana Oromiyaa cufa keessa gamaa gamana lolaa jirtu tun lafaan kaanee bar. Isaanumaatu onnee daranuu itti horanii muratanii uummanni keenya uummata bal'aa abbaa biyyaa ta'uu qaban, abbaa mootummaa ta'uu qaban, abbaa qabeenyaa ta'uu qaban, biyya isaanii keessatti ifiif bulchuu danda'uu qaban. Tanumaaf wareegamanii wanni biraa maal? Tun waanuma jaynoonni keenya ka dur ka ammaan tanaatis itti ida'amanii uummata keenya qalbii jabeessanii jechuu barbaadeeti obboleessa keenya. Laal dhugumaan harka 100 mootummaa Minilikirraa eegalee hanqa ammatti mootummaan akka tana mootummallee jechuun hin danda'amtu dhugaa dubbachuun maafiyaa zaraftu maafiyaa dhiiga namaatiin jirtu badduu tana kabajaa xiqqoo takkallee ta ilma namaati uummata keenyaaf hin qabu. Uummata biraatiif ni boohanii uummata keenyaa kabajaa takka hin qabne. Odoo kabajaa qabaatanii haadha ilmaanii jaarsa ijoollee wajji manaa wajji gubanii obboleessa keenya. Odoo kabajaa xiqqisho qabaatanii ilma haadhaa fi abbaa fuula duratti ajjeesanii. Nama ajjeesanii qaama qullaa harreerra fe'anii magaalaa keessa deemsisuun tun uummata keenya bar tuffiin tanaa gadii ni jirti uummata keenya obboleessa keenya. Isin gatiin qabdan akka feene isin goona jechuu bar. Tana abadan guyyaa tokko ittuma gaafataman maal jeenaan haalli ni jijjiirama. Qabsoontu waa meeqa jijjiiruu dandeessi. Mootummaa dhuguma Oromoo kabajaa hin qabne. Mootummaa qabeenya Oromoo saamurra jiraatu. Mootummaa badii Oromoo gubbarra jiraatu. Uummanni keenya hegeree akka hin qabaan akka uummatatti illee jiraachuu kan dandeenyu godhuu barbaadanii bara obboleessa keenya. Tu yaada isaaniiti. Yaadni isaanii kun maal jeenaan abadan fiinxa bahuu hin danda'u. Maaliif uummata dammaqee hanqafeeti ajjeeftuu ifaa san namni dhaamsuu danda'u hin jiru. Ifaa jaalbatteen ibsee dabre san qalbii uummata keenyaa cufaa keessa jira dabruu hin danda'u. Isaan har'a kabajaa uummata keenyaan qabanii kabajaan isaanii qawwuma harkaa qabanii bara. Qawween sunis boru baduu dandeessi tana beekaa jara keenya. Tanumaan nama jeeftee uummata cabsitee jalatti bulchuun waanuma hin danda'amne. Yeroon akkasii sun dabarte. Warra abjuu keessa jiru laal Isaayyaas kalee dubbateeti akka innitti Abiyyi diskiraayib godhe wahuma dhugaa jedhee bara. Namticha maraataa kana jedhe, namticha ijoollee kana jedhe, namticha qacalee kana jedhe, nama wal beekan gartee saayiba tura wal beekan akka gaarii beekanii dhugumatti maraataa qacalee nama sammuu hin qabne nama uummataan balleesse jedhee lafaa ka'ee hidhatee ka'u. Nama ni fixa malee uummata balleessuu hin dandeessu bara.
warri isa gorsulleen tana afaanii baafatanii itti himuu sodaatanii bara. Gartee maraataa ummata keenya inni tokko cufarraa kan jibbu ummata keenya. Waan amma inni ummata keenya jibbuuf dubbachuu nan barbaachisu. Ammoo ummata keenya siree godhateeti, ummata keenya beezii isaa godhateeti, badii ummata keenya irratti inni mootii tahee yeroo dheertuuf jiraachuu barbaada. Sun wahuman taane abadan wahuman taane. Arani jira maaltu beeku boru waan ta'u jechuu barbaadeeti dhiifama yoon hin dubbee heddummeessa. Lakini wahuma gaarii nuuf kaaftee, wahuma sirrii nuuf kaaftee maaliif jennaan ka inni fixuu jiru Oromoo, ka inni balleessuu jiru Oromoo, ka inni rashanu abbootii gadaa Oromoo jumlaan rashana, ka inni dhabamsiisaa jiru aadaa fi safuu Oromoo reefi kabaja qaba Oromoo keessatti bara. Akkasiin fuutee harreetti hin feetu. Akkasiin ajjeeftee bo'oo lolaa keessa sii gannaman agarsiisu. Tuni maal uummata keenya jenereeshinii akkamii uumuu jiru, akkam gochuu jiran aadaa balleessaa jiran. Aadaa Oromoo bu'uurarra diiguu jiran. Safuu Oromoo bu'uurarra diiguu jiran. Oromoon biqiltuullee akkasiin hin muru.